Guyyaa akkam jirtanii hordoftoota keenya Dr. Arumsaadha. Har'as mata duree tokko irratti ni dubbanna. Mata dureen keenyaadha rakkoolee yookiin komplikeeshinii ulfa hin barbaachifne baasuu namatti dhufu jedha. Egaa ulfi osoo hin barbaadin ofiin bahuu fi akkasumas immoo barbaadamee bahuu danda'a. Kunis sababoota garaagaraa irraa ka'uu danda'a jechuudha. Ulfi tokko ofii isaatii bahuu kan danda'u sababoota garaagaraati. Akkasumas immoo yeroo namni tokko dubartiin tokko ulfa hin barbaadne mala garaagaraa fayyadamuudhaan ulfi sun akka bahu gochuu dandeessi. Egaa waliigalatti waa'ee ulfa baasuu fi yookiin ulfa ofirraa baasuu kanarratti viidiyoo kanaan dura Dr. Caalaan isinii qopheessee bira deemtanii ilaalaa chaanaalii kana jalatti ni argattu. Achi bira deemtanii ilaaluu dandeessu. Har'a kayyaan har'a nuti kan ilaallu rakkoolee ulfa hin barbaachifne baasuudhaan namatti dhufanii jechuudha. Sababoota garaagaraatiin ulfi hin barbaachifne uumuu danda'a. Egaa ulfa kan ofii manatti yookiin nama mala aadaatiin yookiin ogeessa aadaatiin akkasumas immoo qoricha garaagaraa yookiin immoo meeshaalee garaagaraa fayyadamuudhaan manatti ofii baasuu dandeessi dubartiin tokko. Inni biraa immoo ogeessa yaalaa bira deemtee mana yaalatti baasuu kan dandeessu ta'uu danda'a jechuudha. Kana lamaan ta'uu danda'a jechuudha. Ofii kan manatti ofii baaftuu fi akkasumas immoo ogeessa yaalaatiin kan bahu. Lachuu isaaniitu rakkoo mataa isaanii fi miidhaa mataa isaanii qabaachuu danda'u. Haa ta'uti malee kan keessatti kan mana keessatti dubartoonni baasan yoomiyyuu kan gorfamnee fi baay'ee hamaa fi hanga lubbuu baasuutti kan isaan geessudha. Akka jalqabaatitti wanti beekuu qabdan ulfi tokko baasuudhaaf biyyoonni garaagaraa seera mataa ofii qabu. Biyyoonni garaagaraa seera mataa ofii qabu. Biyyoota tokko tokkotti ulfa baasuu seeraan kan eeyyamedha. Biyyoota tokko tokkotti yoo ulfa san baasan yoo ulfa kan bahu ta'e yookaan barbaadan yoo ulfa sun hin barbaadu kan jedhan ta'e baasuu ni danda'u. Haa ta'uti malee biyyoonni tokko tokko seera mataa isaanii qabu. Ulfi tokko kan bahu qabu wantoonni yookiin ulaagaan barbaachisaan tokko hin guutamne ulfi sun akka bahu ni eeyyamu. Fakkeenyaaf akka biyya keenyatti yoo fudhannu biyyi keenya Itoophiyaan ulfi akka bahu ni eeyyamtu jechuudha. Garuu ulaagaan armaan gadii kun yoo guutame ulfi akka bahu ni eeyyamamaa jechuudha ogeessa yaalaatiin. Kunis kan ta'u kan eeyyamamu yoo ogeessa ulaagaan armaan gadii kun guute ulfi bahu sun ogeessa yaalaatiin kan ta'e jechuudha. Ogeessi yaalaa sunis immoo kan ka'umsa qabuu fi meeshaa gahaa fi iddoo qulqullina qabuu fi iddoo wanta kanaaf barbaachisu ulaagaa ulfa kana baasuuf barbaachisaa qabaatetti ulfi kun akka bahu ni eeyyamamaa. Akka seera biyya keenyatti ulfa tokko baasuuf kan eeyyamamu ulfi tokko akka bahu kan eeyyamamu yoo ulaagaaleen armaan gadii guutamanidha. Tokkoffaa irratti yoo ulfi sun gudeeddiidhaan kan dhufu kan ta'u fi akkasumas immoo firarraa quunnamtii saalaa fira jidduutti gaggeeffameen kan uumame yoo ta'e ulfi sun firarraa kan ta'u yoo ta'e fi kan gudeeddi dhufu yoo ta'e yeroo kanatti seerri biyya keenyaa ni eeyyamaa jechuudha. Ogeessa yaalaatiin ulfi kun akka bahu ni eeyyamaaf dubartii sanii. Inni biraa dubartii sanarra miidhaan qaamaa akkasumas miidhaan sammuu hoo kan jiraatu ta'e daa'ima san guddisuuf haalli hin dandeechisne hoo kan jiraatu ta'e yeroo kanattis dubartiin sun daa'ima kana baasuuf mirga qabdi jechuudha. Inni biraa sadaffaa irratti daa'imni uumamu sun rakkoo fayyaa guddaa qabu kan ta'u ta'e jechuudha. Kana jechuunis daa'imni sun dhalachuudhaaf lubbuun jiraachuudhaaf kan hin dandeenye yoo kan ta'u ta'e ogeessa yaalaatiin ultrasaawundiidhaan ilaalamee kan mirkanaa'u ta'e yeroo kanattis ulfi kun akka bahu ni gorfama. Inni arfaffaan maalidha? Dubartiin takka waggaa 18 gadi yoo kan taatu ta'e jechuudha akka seera biyya keenyatti. Yeroo kanattis dubartiin takka waggaa 18 yoo gadi taate akka gudeetitti ilaalama waan ta'eef yeroo kanattis ulfi akka bahu ni eeyyamamaa jechuudha. Inni biraa haati takka rakkoo fayyaa qabdi yoo kan ta'u ta'e jechuudha. Yeroo kanatti ulfi sun lubbuu akka lubbuu baasuu haadha sanii geessisuu kan ta'u ta'e yeroo kanattis ulfi sun akka bahu ni eeyyamamaa jechuudha. Akka bahu ni eeyyamama. Akka bahu yeroo kanattis ni eeyyama. Egaa haalli ulaagaan armaan olii kun yoo kan guutamu ta'e ulfi tokko akka seera Itoophiyaatti seera qabeessa ta'ee bahuu ni danda'a jechuudha. Bahuu ni danda'a. Seera biyya keenya keessa seera biyya keenyaa egaa kanas hin jenne kallattiidhaan rakkoon fayyaa yookiin rakkoon biroo ulfa baasuudhaan ulfa hin barbaachisne baasuudhaan dubartii takka irra gahuu danda'u maalidha haa jennu.
Egaa rakkooleen kunis rakkoo yeroo fi rakkoo yeroo dheeraa turan jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Kunis kan jedhu maal rakkoo yeroo san isaan mudachuu danda'u fi rakkoo yeroo dheeraa isaan mudachuu danda'u. Rakkoon kunis maalidha? Wantoota isaan fudhatanii fi haala isaan fayyadaman irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko meeshaa fayyadamee ulfa kana kan baasu ta'e rakkoon isarraaf ga'u guddaa ta'uu danda'a. Qorsas yoo fayyadamu ta'e haala qorsa sanirra hundaa'uudhaan qorichi sun miidhaa salphaadhaan hanga guddaa irra geessisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo mana yaalaa adeemanii yoo ulfi kun kanarraa ba'u ta'e miidhaan isaa salphatu yookiin rakkoon isaa salphaa ta'u malee miidhaa rakkoon salphaan tokko isaan irra ga'uu danda'a. Rakkoon akkamitti irra ga'uu danda'a? Tokkoffaa irratti dhukkubbii garmalee isaan irra ga'uu danda'a. Kunis maalidha? Keessattuu namoonni wantoota garaagaraa qoricha garaagaraa dukkaana qorichaatii bituudhaan fayyadaman akkasumas immoo meeshaa garaagaraa ogeessa aadaa fayyadamuudhaan qoricha fudhatan qorichi dhukkubbii san isaan irraa ittisu waan isaan hin kennamneef dhukkubbiin cimaan itti dhagahamuu danda'a. Lammaffaa irratti dhiigni garmalee yaa'ee haga lubbuu galaafachuutti isaan ga'uu danda'a. Kun maalidha? Keessattuu yeroo baay'ee meeshaa garaagaraa kan fayyadamanii ulfa kan baasan yoo ta'e dhiigni garmalee ba'uudhaan akka lubbuu ishii galaafatu gochuu danda'a. Sadaffaa irratti infekshinii qaama saalaa fi akkasumas immoo infekshinii qaama ishee hunda keessa tamsa'e ishii mudachuu danda'a. Egaa mana yaalaa yoo deemtan haalli ulfitti ba'u haala qulqullina qabuu fi baakteeriyaalaa bilisa ta'een jechuudha. Haa ta'uti malee yeroo mana keessatti yookiin immoo naannoo keessatti ulfi kun akka ba'u godhan wantoonni itti fayyadamnu sun qulqullina qabaachuu hin qabu. Kanaaf kanarraa kan ka'e infekshinii baakteeriyaa garaagaraa qaama keenyatti waan galuuf haga lubbuutti galaafachuutti ga'uu danda'a jechuudha. Biraa ulfi guutuu sadaffaa irratti rakkoon fiduu danda'u ulfi guutumatti ba'uu dhiisuu danda'a. Kana waan jedhu kutaan isaa qaamni ulfa sanii gimmaashni isaa garaa keessatti hafuudhaan rakkoo biraan irratti uumuu danda'a jechuudha. Gimmaashni qaamaa ni ba'a, gimmaashni immoo asuma keessatti hafaa jechuudha. Yeroo kanattis maalidha? Ulfi sun seera qabaatee deemus hin danda'u rakkoo biraatis kan nurra fidudha jechuudha. Kunis maalidha? Dhiigni akka dhaabbanne gochuu danda'a. Akkasumas immoo infekshinii akka jiraatu gochuudha. Kunis immoo rakkoo hamaa biraa akka lubbuu nama galaafatu gochuu danda'a. Isa kanaa jechuudha. Ulfi guutumatti ba'uu dhiisuu. Inni shanaffaa irratti miidhaa qaamaa irra ga'u. Kanas waan jedhu yeroo ammaa keessattuu yeroo meeshaalee garaagaraa fayyadamu meeshaaleen qaama saalaa dubartootatti godhamu sun fakkeenyaaf gadaamessa uruu danda'a. Balbala gadaamessaa uruu danda'a. Qaama dakaa qaama durmaataati irratti miidhaa geessisuu danda'a. Egaa kana malees maalidha? Qaama kanarra miidhaa amma ga'u kanaan qaamni sun madaa'e akka hin taanetti akka walitti fayyu gochuudhaan yeroo biraatiif rakkoolee hamaa qaamni sun akka caasaaleen qaama sanii miidhamuudhaan yeroo biraatiif rakkoo biraatis nu geessisuu danda'a. Inni guddaan immoo shanaffaa irratti rakkooleen ulfa baasuudhaan namatti dhufu dhala dhabuu. Keessattuu meeshaalee amma isin hin jenne kana fayyadamtanii qorichoota garaagaraatis irra deebitanii kan fayyadamanuu kan ta'u ta'e jechuudha. Rakkoolee qaama walhormaata irra ga'u kanarraa kan ka'e yeroo boodatti dubartiin sun ulfa godhachuu barbaaddutti miidhaan kun miidhaa qaama irra ga'uun dhala dhabuurraa ishii mudachuu danda'a jechuudha. Dhala dhabuu akka dandeessu jechuudha. Keessattuu mala aadaa gargaaruudhaan qaama san qaamarra miidhaa kan geessisan yoo ta'e akka dhala dhabuutti ishii geessisuu danda'a jechuudha. Inni biraa inni jahaffaa rakkoo xiinsammuu. Egaa akkuma beekamu dubartiin takka erga deessee erga garaatti baattee lubbuu namaatti kan garaatti baattee ulfi sun irraa ba'e haga tokko qabuu dandeessi. Dhibbiin sammuu ishee irra ga'uu danda'a jechuudha. Egaa akka waliigalaa irratti rakkooleen kun keessattuu ulfa manatti ba'u irratti baay'ee ni hammaata. Inumaayyuu jechuudha. Yeroo tokkoof al tokkoofis yeruma kamiifuu hin gorfamu. Mana keessatti ulfi baasuun yeroo kamiyyuu hin gorfamu dubartiin tokko jechuudha. Dursitee maal gochuu qabdi kan jennu ilaallu. Ulfi kun osoo ulfaa'een dur osoo ulfi kun garaatti nafiin maal gochuu qabdi kan jennu ilaallu. Jalqaba irratti quunnamtii saalaa of eeggannoo qabdi gochuun qabdu of eeggannoo cimaa gochuu qabdi. Kanas waan jedhu waan tokko erga quunnamtii saalaa goote
erga sadarkaa hormaatarra geesse dubartiin takka quunnamtii saalaa erga goote ulfaa'uun ishii beekamaa. Kanaaf kana dursitee maaliif nama tokko dura yoo kan geessu ta'e dursitee nama sanii wajjin jiraachuu kan barbaadde ta'e mana qusannaa maatii fayyadamuu dandeessi. Qorichoota garaagaraa kaasee hanga kondominiitti fayyadamuu dandeessi. Kanas waan jedhu yeroo quunnamtii saalaa hojjetan akka tasaa ta'e immoo kondominiin hoo kan citu ta'e yoommoo yeroo sanitti fudhachuu kan mala qusannaa kana sanaan dura fayyadamuu hin dandeenye yoo ta'e mala atamtamaa jedhama. Poostpiil wanta jedhamu dafanii dursanii qoricha isa fudhachuu ni danda'u. Egaa sadarkaa dubartoota sadarkaa garaagaraa irra jiran irratti dubartii ulfi saboota garaagaraatiin uumamuu danda'a. Ulfi haala garaagaraatiin uumamu kana maal gochuu qabna? Jalqaba irratti akka ulfi kun hin uumamne of eeggannoo cimaa gochuu qabna. Egaa namni tokko dhiirris ta'ee dubartiinis yeroo quunnamtii saalaa raawwatan erga dubartiin sadarkaa hormaatarra yookiin umrii hormaatarra jirti ta'e ulfi sun uumamuu waan danda'uuf yeroo kanatti of eeggannoo barbaachisaa akka godhanii gorfamu. Isarraa kanaaf immoo yeroo quunnamtii saalaa kanatti qusannaa barbaachisaa mala qusannaa fayyadamuu qabu. Kanarraa kanaaf akka carraa ta'ee ulfi kan uumamu yoo ta'e ulfi yookaan uumamu ta'e yeroo kanatti haalota amma seera biyya keenyaa isiniin jedhee biyya keenyatti eeyyamamuu danda'a. Haa ta'uti malee ogeessa yaalaa bira deemnee ogeessa yaalaa wajjin mari'achuu qabna. Ogeessa yaalaa wajjin maal akka gochuu fi maal akka ta'uu qabu ogeessa yaalaa bira deemnee ta'uu danda'a. Haa ta'uti haalonni garaagaraa nu rakkisuu danda'u. Wantoonni garaagaraa dhanqaanutti ta'uu danda'a. Garuu ofii keenya yaalii tokko yaaluun dura ogeessa yaalaa barbaachisaa ta'e haala danda'ameen ogeessa yaalaa argannee haala ogeessi yaalaa sun nu gargaaruu danda'uun gargaaramuu qabnaa jechuudha. Manatti haala kamiyyuu dhufa baasuuf yaaluun qabdan. Lubbuu keessanis miidhaa fuuldurattis rakkoo fayyaa biroo isinirraa geessisuu waan danda'uuf kanaaf of eeggannoo guddaa akka gootanii fayyaa gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan koomentii nu gochuu dandeessu. Bal'inni immoo ba'uu ulfaa jedhu kanaaf waa isaa barbaadan duuba deebitanii kanaan dura Dr. Caalaan viidiyoo mata duree kana jalatti isin qopheesse ilaaluu dandeessu. Chaanaali kanaaf namni haaraa taatan subscribe like gochuun